kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun yuutuubii keessaan gabayaa jechaadha. Gabayaan tuubii akkuma beekamu meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaa wajjin akkasumas ammoo iyyuu warroonni biyya ormaa ta'anii biyya keessatti mana ijaarrachuu barbaadan warroonni kana dura ijaarratan mana sadarkaa irra dhaabban irraa maaliin geessu akka dandeettanii fi warroonni haaraa jalqabdan meeqaan xumuruu akka dandeettan akkasumas ammoo biyya keessatti haala biizinasii biyya keessatti maal hojjechutu akka bu'aa qabeessa nama taasisu wantoota kanaa fi kana fakkaatan isin biraan gahaa akka turanii beekamu jechaadha. Guyyaa har'aa fi haaluma gaafii keessaniitiin mana luukii 60 bulokkeettiidhaanii qarshii meeqa nu gaafata? Dhakaa bulokkeettii sibiilaa kaasee hanga meeshaalee jalqabarraa hanga xumuraa fi mana keenya ijaaruudhaaf ijaarsa mana keenyaatti oolan gatii isaa wajjin akkasumas immoo humna namaaf mana luukii 60 ijaaruun hangam akka nu gaafatu fi mana luukii 60 gaadaa meeqaa akka nu bahu kan hunda isin biraan geenne jechaadha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Keessummaan keenya guyyaa har'aa kunooti kallattii maan isaan wal bartanii waa'ee kanneen isin biraan geenne jechaadha. Sagalee video jennee video kanneen keessanii tokko atirii kaalee dhibsa irratti hangam akka nu barbaachisuu fi mana luukii 40tiif maal maal akka nu barbaachisu hawaasni isin biraan geenyeerra. Har'a immoo kan muratu hundaa'uun mana luukii 60 irratti maal nu gaafata maal nu barbaachisa kan jiru qabannee kallattii maanne yaannee jirra jechaadha. Egaa akkuma inni isiniin jedhe wantoota amma inni maqaa kaase kana dura isin biraan geennee jira jechaadha. Kanaaf keessummaa keenya guyyaa har'aa kana yeroo sadaffaadhaaf waliin dhiyaannee jira jechaadha. Kanaaf maqaa isaas ni beektan jechaadha. Injiinar Abdurrazzaaq jedhama. Kanaaf wantoota amma inni kaase kanneen tartiiba isaatiin isin biraan geenna hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa jenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif bara YouTube channel keenya dhuftan subscribe gochuun dagatana. Wanti nu gadhiinu yoo isinitti tole immoo like godhuudhaan nu jajjabeessa. Isin jajjabeessan ammoo wantoota isin barbaadaniif fi kennas beekuu hin qabdan jennee yaadne isin biraan geenna jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti dhakaa irraa kaafne meeshaalee ijaarsa manaatiif nu barbaachisan isin biraan geenna. Mana keenya ijaaruu fi akkuma jenne meeshaalee baay'ee nu gaafata. Meeshaalee kanneen jalqaba irraan tartiiba irratti jechaadha. Lafa jalaa kaasee hanga sadarkaa xumuraatti kennaa fi jalqaba irratti dhagaa barbaachisa. Dhagaa irraa kaafne sibiila hamma bulkeettii fi simmintoo jechaadha. Kanneen gaafata. Kanaaf isa kana kallattiimaan dursa gargaaratti seenne mana tokko mana luukii 60 ijaaruu fi dhagaa hangam nu barbaachisa kan jedhu gatii isaa meeshaalee kanneen hammam akka nu barbaachisu isaan biraan geenye jechaadha. Xumura irratti ammoo gatii waliigala gatii meeshaalee ittiin bitamuu fi gatii humni namaa ittiin dalagamu akkasumas immoo waliigalatti mana sana ijaaruudhaaf qarshii akka nu gaafatu tartiibaan isaan biraan geettan jechaadha. Kanaaf isin ammoo waamicha isiniif goone kabajjitanii dhufuu keessaniif baay'ee galatooma maqaa kennaa fi maqaa hordoftoota keenyaatiin baay'ee isin galateeffannaa bu'aa baay'ee wajjin baatanii jirtu jechaadha. Kanaaf mee garuu barnoota keenya guyyaa har'aa seenna. Duraan dursee underground irrattiidha jechaadha. Masurii nu barbaachisa. Masurii jechuun dhagaan kan naannoo kanatti jiraatan jechaadha. Dhagaan ol kaafameeti kan lafa jala ol ba'u dhagaadhaani. Itti aansee dhagaa kana hawwa nu barbaachisaa kan jedhuuf ammoo dhagaa dabilii makiinaaf nu barbaachisa. Itti aansee ammoo istiil baarujii sibiila gireedii dibii irraa qabatee kolonii galee hanga toofti taayimii isa kan jechaadha. Kanneen nu barbaachisa. Kanatti aansuudhaan ammoo istiil baarii sibiila abbaa kudhanii beergaa 59 nu barbaachisa. Beergaa 59 jechaan sibiilli tokkichi meetira 12 meetira 12 san dhufee 59 nu barbaachisa. Itti aansuudhaan ammoo sibiila abbaa 8 toofti taayimii kan gubbaa kanarratti argamu jechaadha. Baara piitii wanta irra jira gubbaarraan kan bahu isa immoo beergaa 8 nu barbaachisa. Isa biraatti osoo gara kanatti hin darbiniin dura fakkeenyaaf dhagaa yoo fayyadamnu jechaadha. Dhagaa mana keenya keessatti gaafa fayyadamnu iddoo kamitti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf dhagaa makiinaa afurii kun akkamitti iddoo kamitti dhagaa nu barbaachiseetiin dhagaa haganaa nuti dhagaa hin jedhu sammuu namaa keessatti uumamuun isaa waan hin oolle waan ta'eef fakkeenyaaf dhagaa gaafa mana ijaaru jala kana jecha akkuma kanarratti argaa jirtan jala kana sibiilatu jira. Sibiila kana gaditti ammoo dhagaatu awwaalamu. Akkuma beekamu lafa kana kan amma argaa jirtan gubbaadhaan shakilaan kun gadi jecha isa kana jalattis dhagaatu gala. Kanaaf kana walitti qabate dhagaa makiinaa afurii sana nu gaafata jechaadha. Akkuma beekamu jechaadha. Naannoo kan irraa jalqabee Suriaan kun akkuma beekamu akkuma naannoo hundi dhagaadhaan guutamaa ergasii ammoo asii gaditti gireedii biimii irra taansee jechaadha. Naannoo kanatti kan jiru gireedii biimiidha. Gireedii biimii isa irratti taansee saantima 15 kan galu hardkoodii jedhamu jedha dhagaa caccabeetiin galu. Gubbaadhaan ammoo diin konkiriitiin saantima 5 galee saantima 20 isarra guutamaa kanaan wal qabatee jechaadha. Dhagaa dabilii afur gaafataa jechaadha. Isa taasisa ammoo sibiila abbaa 6 abbaa 8 abbaa 10 kan jennee sibiilaan ga'a. Abbaa 6 kiiloo 9
sibiila mana tokko gaafa ijaarru sibiila gosa garaagaraa nu gaafata jechaadha. Sibiila furdaa fi qal'aa akkasumas sibiila jiddu galeessatu jira. Fakkeenyaaf naannoo humni itti ba'atu jechuun kolonii kanneen jechaadha. Gaafa kolonii kanneen ijaaru sibiila furdaa fayyadamna. Gubbaa kanarraa sibiila galu sibiila kanarraa sibiila galu jira. Kanaaf mana kana gaafa ijaaru gubbaan sibiilaasii waan hin qabne jechaadha. Sibiila 10 fi abbaa 10 fi abbaa 8 fayyadamna jechaadha. Kanaaf sibiila abbaa 10 beergaa waan jedhamu jira. Sibiila akka maramee qabu jechaadha. Kanaaf sibiila abbaa 10 beergaa meeqa nu gaafata? Sibiila abbaa 8 ammoo beergaa meeqa akka nu gaafatu? Akkuma beekamu sibiila abbaa 10 beergaa 59 nu gaafata. Kan gireedii biimee qabatee gireedii biimee cina isa lafa harkisu qabatee eleveeshin kolumaan jedhama kun ka'u dhaabatu kana qabatee tooppii biim jedhama gubbaarra kun kanneen hunda qabatee jecha sibiila 59 nu gaafataa jecha. Isumatti aansan ammoo sibiila abbaa 8 sibiila abbaa 8 faataa fi jedha shukkii istaafaa isa dhamu jira gubbaarra kan kana boo jecha barandaa irraan isa ammoo sibiila 6 nu gaafataa jecha. Kanatti aansan ammoo sibiila abbaa 6 istaafaa ishii jedhamtu san istaafaa ishii jedhamtu kun as keessa istaafaa wanta dhamu jira rogarfeedhaan maramee jechaadha. Oke, saya amarnya aku nemu konkretin kun kamar gede, kalau mereka kamar berjister pun, kayak sibila jelas, sibila sekarang nemu kan aksir wali kamu staff aja ya, sini ya cak. Sibila tu sibila afuri abad kan wali kita. Ya, saya mau faham ni siapa? Kamu shiru untuk itu menjadi shiru pun Eropa yo vibration nano sini wan muda shiru muda Eropa foto kudo konferensi strength si wan kapu. Roy effect. Saya mau bilang untuk faedah mau faedah saya cari. Eropa ini untuk wajib kabel. Tensile strength sih kau. Bawa untuk Eropa itu amal ya aku kan. Dapat. Karat ini teh ilong kita ya aku kawa. Karena sibila karena ini faedah nu. Saya tahu sudah mau uji konkreti. Askes kita mau pakainya konkreti buta mereka ni kesat konkreti jan. Ratio jira cement plus sand plus aggregate. Wanti sedang kuni wali makamnya bisa ni wanya teh cat. Askes sebutam. Isara ta isamo konkret atari jira. Atari saya bukan aggregate saja. Ya, cement tu fiya shawafana wal kesa hani. Isa kana keessatti gabbutama jecha akka ciminna mana kenna utubeen qabu barbaachisa kanaaf isa sun barbaachisa. Isamu makina xixiqqoo si lama nu barbaachisa manne kota akkatti shisan si lama nu barbaachisa jecha. Isa taasisan ammoo ashawaa nu barbaachisa. Ashawaa yookaan saandii seeramu san isaas ammoo makina siinuu lama nu gaafata walumaa qaban tootaali mana kenna luukii 60 ijaarree xumuruuf makina siinuu lama nu gaafata jecha. Asbiraatti fakkeenyaaf gaafa ashawaa fayyadamnu ashawaa kan iddoo garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Asitti xaxarii faana wal keessa manneetiin kulanii kana gaafa ijaaru keessa isaa guutuu dandeenya. Akkasumas ammoo fiiguu lafa kana gaafa fayyadamnu ashawaa faana simintoo faana wal keessa manneetii itti fayyadamna fi girgiddaa gaafa hojjan simintoo faana walitti manneetiin kan gara fuuldura gargaarsa gara duubaatti iddoo kana hundatti iddoo kana hundatti fayyadamuudhaaf ashawaa makiinaa siinoo tiraakii gaafata jechaadha. Isa ta'an sun ammoo simintoon jira. Kanneen hundiyyuu kan wal qabsiisu simintoodha. Simintoon xiqqaa bakka hundattuu andargiraawundii maasonarii irraa kaasee hanga tooppii gubbaatti jechaadha. Simintoon barbaachisa. Simintoon walumaa galaan kuntaala 99 nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf kuntaala 99 gaafa qalqalatti deebifnu ammoo tuyyuu kan saanduqa sanitti gaafa deebifnu naannoo 198 moo akkam nu gaafata jechaadha. Fakkeenyaaf simintoo baay'ee gaafata jecha kun gaafa iddoo koloniin jiru kanatti biimee gubbaa ta'eeti iddoo konkiriitiin itti guutamu kana qofaaf simintoo qalqala 50 hangas nu gaafata jechaadha. Naannoo isaan nu gaafata dabalataan ammoo gara fuufumaa jechuun kan hunda walitti qabate simintoo kiiloo dhibba jechuun kan ammoo kiiloogiraama 90 kuntaala 90 nu gaafata jechaadha. Isa ta'an sun ammoo HCV yookaan iddoo holoboon konkiriitii kan jedhamu. Kunni nama kaasitti kun kamar bari argamee jiru as keessa duraan dursee HCV jira yookaan bolokkeettii isin jedhamu sun bolokkeettii sani hawaa kam nu gaafata mana luukii 60 ijaaruuf kan jedhamu ammoo bolokkeettii gosa lama ilaaluu dandeenya. Isa paartishiniidhaaf adda qoqqoonnee hojjennuuf abbaa 5 fayyadamuu dandeenya. Isa kaan ammoo abbaa 20 naannawa isaa kan nama baay'ee Kita alarraa kana abbaa 20 furdina waan qabu jabeenyaafis barbaachisaadha. Gara keessa immoo kun guyyaa duraa isin biraan geenne bolokkeetti abbaa 15 fayyadamna jechaadha. Maaliif kutaan keenya akka nu bal'atuuf kennesi isaa 15 saantimeetira waan ta'eef isa fayyadamna. Kanas bolokkeetti abbaa 20 kana meeqa akka gaafatuu fi bolokkeetti abbaa 15 kanas meeqa akka gaafatu isin biraan geenne jechaadha. Bolokkeetti abbaa 15 kana jalqabarratti isin kaase keessa kutaa adda qooduu barbaanne jechaadha. Gamanumaan gara biraatti dhufne fakkeenyaaf bolokkeetti abbaa 20 meeqa gaafata abbaa 15 meeqa gaafata
achiin booda immoo manni luukii jahaatamaa kun jechaadha kutaa meeqatti nu bahuu danda'a kanaaf keessa isaa kutaan booda mana fincaanii fi shaaworiin jira kilaasota keessatti mana hiqaatii fi akkasumas ammoo tuyyuu iddoo bultiiwwan akkas akkasii qaba jechaadha kanaaf kilaasii yookaan immoo gaadaa meeqatti irraa nu bahuu danda'a gaadaa kun meetira meeqaan nu bahuu danda'a inni kun ammoo hagicha kan itti fayyadamnu kana jechaadha meetira meeqaan nu bahuu danda'a jedhus gamanumaani isaan biraan nu geettan jechaadha. Akkuma beekamu duraan dursee mana luukii jaatamaa kana ijaarachuu jechaadha. Bulkeetta baay'ee naannoo isaa hunda qabatee deduction barrii iddoo balbalaa keessaa baafnee foddaa keessaa baafnee jechaadha. Bulkeetti kuma tokkoo fi sagalii fi kudha sadii nu gaafataa jechaadha. Abbaa digdamaa qofa. Abbaa digdamaa qofa. Akkasumas abbaa bishanii paartishiiniidhaaf abbaa kudha shanii bulkeetti 507 nu gaafataa jechaadha. Asirratti gaafiin ka'uu ni danda'a. Bulkeetti abbaa kudha shanii maaliif fayyadamna? Yookaan abbaa digdamaa maaliif fayyadamna? Jedhee gaafiin sammuu namaa keessatti uumuu ni danda'a. Kanaaf ammoo tokkoffaa bulkeetti abbaa digdamaa naannoo isaa irratti wanti fayyadamnu jabeenya manichaatii fi kun akkuma beekamu akka dallawaatti eeggannaa jechaadha. Kan keessaa ammoo iddoo keenya seef godhuudhaaf paartishinii wanta abbaa kudha shanii fayyadamnuuf iddoo keenya sun akka nu jedha kabar hin goone jechaadha. Fakkeenyaaf bulkeetti abbaa digdamaa osoo paartishinii keessarra fayyadamne saantima shanii tirfiiwwan qabu taarifachuu danda'a sanaaf kana fayyadamnaa jechaadha. Abbaa digdamaa kana meeqa gaafata? Abbaa digdamaa akkuma beekamu bulkeetti kuma tokko dhibba sagalii fi dhibba sadii gaafata jechaadha. Abbaa kudha shanii immoo bulkeetti dhibba shanii fi torba nu gaafata jechaadha. Kanaaf manni luukii jaatamaa kun akkuma gaafii duratti sani gabaamaaniif ni deemsee jechaadha. Manni luukii jaatamaa kuni kutaa keessa isaatti kutaa lama nu qabachuu danda'a jechaadha. Kutaa shaaworiitii fi kutaa mana fincaanii lamaa fi kutaa isa biraa kutaa mana fincaanii fi shaaworii kanaan alatti kutaa lamaan nu qabachuu danda'a jechaadha. Kanaaf kutaa sani maaliif akka itti fayyadamtan isintu beeka waan ta'eef kanaaf kutaa mana fincaanii fi shaaworii faana kutaa afurii fi hagichi isaa kan muutuyyuu meetira torba ol kan ta'u duwwaa jechaadha. Kanaaf iddoo baay'eetti kutamee kutaa baay'ifannee itti fayyadamuudhaaf nu barbaachisa jechaadha. Kanaaf meeshaalee kan gamanumaan meeshaalee itti afaan isaan biraan nu geettanii gara gatii isaatti seena jechaadha. Isaa kennuus gabaabsuuf jecha. Kanatti aansuudhaan gara tooppii ol deemne jira. Tooppii gubbaarra yoo deemne ruufii nu barbaachisa. Ruufii jechaan muka gubbaarra nu ga'u afaan maal jedhu. Rukkeetti gubbaan mulli fufurtaan muraajii jedha. Muraajii jedhanii. Muraajii Isa kanaaf xaawulaa qal'aa. Mooraalee ishii jedhamtu sana. Qoroon irratti kanas nu barbaachisa jechaadha. Isaanis gosa mukaa lama nu gaafata. Gosa mukaa lamaan kaniif meeqa akka nu gaafatu gamanumaan isinitti jechaadha. Fakkeenyaaf Afi garasi irraa garanatti kagabu jira jechaadha. Isa kana muka kana meeqa nu gaafata? Muka muraajii isa jedhamu sani firii 5 nu gaafata. Firii 10 nu gaafata jechaadha. Gatiin isaa immoo fireen takkitti yeroo kanaaf gabaa irratti qarshii 150 jirti jechaadha. Kanaaf gatii isaa achuma biraa kenna. Itti aansuudhaan muraalee ammoo muraalee Sudah bisa dimudah. Kanaaf meeshaaleen mana ijaaruuf nu barbaachisan meeshaalee hanga ammaas nu biraan gahaa ture jechuudha. Gara duubaatti deebi'uun Gaasaa sun ammoo qorqoorroon nama qorqoorroo jechuun gubbaarra qorqoorroon ijaarama jenneerra. Kanaaf meeshaalee hanga ammaas nu biraan kennan gatii isaas kallattimaan dafaati isaan biraan beekan jechuudha. Gara gatii isaatti yoo deebine tokkoffaa maasaree warqeerra dhagaa makiina dabalii afur jenneerra. Makiina dabalii afurii kun isa haala yeroo ammaa kana irratti jechaadha. Qarshii 2,200 walumaa qabaan qarshii 8,000 fi 800 nu gaafata jechaadha. Gaafata jecha dhagaa qofaa. Iyyeen steel work jechuun hojii sibiilaati. Sibiila abbaa kudhanii beekaa 59 yookaan sibiila dheeraa 59 jenneerraa yeroo ammaa kana magaalaa keessatti kan gurguramu qarshii 350 walumaa qabaan qarshii 20,000 fi 600 nu gaafata jechaadha. Sibiila abbaa 8 akkuma beekamu Itoophiyaa fi yookaan paaraafii keessa jennu saniif firii nu gaafata qarshii 250 jira yeroo ammaa qarshii 1,500 nu gaafata jechaadha. Kaataan sun ammoo istiraapii ishee namtu sanii istiraappiin akkuma asirratti ibsaa turre kan kanarratti galtu kanaaf gireed biimii ta'ee iddoo baay'eetti galti jechaadha. Kiiloo 94 nu gaafata yeroo ammaa kana qarshii 70 jirti walumaa qabaan qarshii 6,600. Kana ammoo tootaalii walitti deebifnee hojiin sibiilaa tootaalii isaa yoo walitti mana tokko ijaaruuf sibiila nu gaafatu jechaadha. Mana luukii 60 kana ijaaruuf sibiila gara gatiitti yoo deemnu walumaa qabnee qarshii 28,700 nu gaafata jechaadha. Kaataan sunaan konkiriit workii jenneerraa akkuma asiin dura isinitti ibsa ture agregeetii makiina lama jenneerraa isa ala yeroo ammaatti gurguramu qarshii 2,500 walumaa qabaan qarshii 5,000 nu gaafata. Makiinaan lama jechaadha. Yen xaxariin isa inni xaxarii jedhamu sun. Isaan yoo kana shawaan isa jedhamu immoo makiina siinootiraakii lama qarshii 4,000 gurgurama jechaadha. Yeroo ammaa magaalaa keenya keessatti iddoo biraatti kan agarsiisu ta'uu danda'a.
Nukan harus tunduk Karena makina lama nuga kata makina terkecil karshi kuma afuri makina lama mau karshi kuma sadde kuma esna kita kan dan ya cara kana fi itu kana tigara garuma umudan da nanu to to ashawani yena sani haramu kuma yena sani tarkachudan ditani kana tarkachudan ditani kana wala mu ba iwan kana fakatu kana buluki jahata makana jarufi makina sinutraki lama nuga kata ya sinutraki lama kana karshi kuma sadde bitachudan den ya cara kana tan sanamu siminto makaban la fajira bamni hanga gubat hanga fashingit kuntala sagaltami sagal nuga kata jenera kuntala sagaltami sagal yoro amma kan karshi bushani shantaman jira والمقابل أشيكما شان تمشان نوافق أي شخص من تجين mana كأن لو كي جاتا ماجد كبر كامنين كتمرا. karena itu karena berarti wanti itu kuliah senjata udan dari cara gak video jadar berjalan semintoni ki kuntal itu kok arsi ibashani di daman dari cara yo karena bagi double itra nanu itu kok tambah arsi ibajaha gali dari cara mata lawan isa arsi ibashani shantaman dari cara kuntal itu kok yo tiba itu kok double ajra wanti kuntal sagal tami sagal karena itu arsi kuma shantamishan nuga fataya cara zata ansiamo uji boluketi abadi dama jenera abadi dama re kuma tokkoof dhibba sagalii fudha sadii gaafataa yeroo ammaa kana qarshii kudhan hin jira qarshii kuma sagalii fi dhibba tokko nu gaafataa innis abbaan kudha shanii ammoo BC dhibba shaniif torba jenneerraa qarshii saddeet hin jirti kuma afurii dhibba tokko walumaa qabaan tootaalii bolokkeetti hagam nu gaafataa kan jedhuuf ammoo gara qarshiitti yoo deemnu qarshii kuma 23 fi dhibba lama nu gaafataa jechaadha. Bolokkeetti abbaan damaa dabalatee abbaa kudha shanii dabalatee qarshii kuma 23 fi qarshii kuma 23 dhibba lama nu gaafataa jedha. Dhibba lama nu gaafataa jechaadha bolokkeettiin qofti. Hojii mukaa akkuma beekamu boraajis ta'ee mooraalee isheedhaan sanii walitti dabalu qarshii kuma 3 qarshii 20 jechaadha. Kuni qarshii kuma namni gurguddaan sun jechaadha qarshii kuma tokkoof dhibba 5 yoo ta'u inni kun ammoo qarshii kuma tokkoof dhibba 5 20 jechaadha. Walumaa galatti muka mana kanaan barbaachisu qarshii kuma 3 fi birrii 20 xumurachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf gaataa sanammoo qorqoorroodha. Qorqoorroo jahatama nu gaafata jennee jirra. Mana kana qorqoorroo tilmaamu qorqoorroo jahatama nu gaafata. Yeroo kanatti qorqoorroo sadarkaa 3 hin jira. Mana ijaarrachuuf qorqoorroo yeroo baay'ee fayyadamu qabnu sadarkaa tokkoffaa ta'uu qaba. Yeroo kana gabaarratti sadarkaan tokkoffaan qarshii 200 jira jechaadha. Kanaaf yookiin jahatama kana bituuf qarshii 12 qopheessina. Qorqoorroon nu gahaa jechaadha. Kanaaf waa'een gatii meeshaa bittaa iddoo kanatti yoo xumurre ittaan sun ammoo manni kun ijaaramuuf humna namaa gaafata jechaadha. Humna namaa sadarkaa gatii dhagaa kaawurraa jalqabee hanga gubbaa qorqoorroo dhahuutitti walitti iddoo tokkotti hojjannee qarshii kuma 50 nu gaafata jechaadha. Kanaaf akkasumaan eeyyan total material cost yoo ilaallu kanneen hunda walitti daballee yoo ilaallu jechaadha. Labor cost sun ga'e bakka humna hojjetaa sun ga'e jechaadha. Meeshaa bittaadhaa qofa qarshii kuma 100 fi kuma 43 fi dhibba torba nu gaafata jechaadha. Kanaaf meeshaalee kana bitaa hojii humna namaa gaafatan qarshii kuma 100 fi kuma 43 fi dhibba torba nu gaafata jechaadha. Humni namaa kuma simbiraan ga'e qarshii kuma 50 nu gaafata. Walumaa galatti humna namaa jalqabee meeshaalee bituu hanga xumuraafitti mana luukii jahatama kana ijaaruu fi qarshii kuma 100 fi kuma 94 nu gaafata jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoon guyyaa har'aa qabanii dhufne odeeffannoon haala ijaarsa mana luukii jahatamaa irratti kan hangammaa isin biraan gahaa ture. Waan hordoftanii hedduu tokko galatoomaa akkuma jalqaba irratti kaasee warroonni yeroo jalqabatti baratan subscribe gochuu hin dagatina. Wantoonni yeroo yerootti gadhiifni isin biraa gahaa jechaadha. Kanaaf hiriyoota keessan biraan gahuuf share godhaa isiniin jenna. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nuuf tura.